Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisne an Ajarsaa Abdiiti. Mootummaan erga neetworkii godina Salaalee onoota 3 irraa balleessee guyyaa 8ffaa lakkoofsisee jira jedhan jiraattonni. Erga neetworkii balleessee ammoo namoota hedduu mana hidhaatti guuraa fi ajjeesaa jira kan jedhan jiraattonni. Dargaggoota ukkaamsuun kaampii waraanaa fiicheetti guuraa jira jedhan. Namoota hedduu maqaa waraana bilisummaa Oromoo hidhata qabdu jedhuun dararaa kan jiran yoo ta'u, namoota hedduus mana hidhaatii baasanii ajjeesaa akka jiran jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Keessumattuu gidduu kana kaaba Shaggar onoota hedduu dabalatee iddoo hedduutti neetworkii balleessuun uummata nagaa ajjeesuu fi hidhuun kan jabeessan yoo ta'u, bifuma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu, Wallagga Onoota fi magaalota godinichaa hunda keessatti uummata humnaan qabanii humna waraanatti dabaluuf halkanii guyyaa dararaa hamtuu keessa jiraachuu jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Akkasumas namoota siyaasa kamirraayyuu walaba ta'an maqaa qabata hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun gara mana hidhaatti guuruun dararaa akka jiran maddeen beeksanii jiru. Gochi kun gidduu kana godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, kan yeroo kaanii caalaa akka uummanni sagalee hin dhageessifanneef neetworkii balleessanii dargaggoota ukkaamsuun gara mooraa waraanatti yoo guuran, namoota hedduu ammoo maqaa gibiraa fi sababoota birootiin mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni godinaalee Oromiyaa hedduun ni dubbatu. Rakkoo keessa jirru kanaaf sagalee nuuf ta'a jechuudhanis dhaammatanii jiru. Godina Harargee Bahaa Ona Cinnaaqsan irratti duula weerara daangaa mootummaan naannoo Somaalee banee hordofee raayyaan ittisa biyyaa ijaarsa seeran alaa mootummaan naannoo Somaalee ijaare diiguun gaarii akka ta'ee fi yaaddoo kanaan wal qabatees ibsatanii jiru. Haa ta'uuti garuu naannawa walitti bu'iinsa irraa bilisa oomuuf jecha mootummaan naannoo Somaalee Oromiyaa weeraree fi Oromiyaan weeraramee duubatti deebi'aa jechuun haqa qabeessa miti jedhan. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan raayyaan ittisa biyyaa ijaarsa fi weerara seeran alaa mootummaan naannoo Somaalee diiguun gaarii ta'e garuu ammoo yeroo baay'ee irra deddeebiin dogoggora raawwatamutu jira jedhan. Qabatan naannawa walitti bu'iinsa irraa bilisa oomuu jedhuun mootummaan naannoo Somaalee ganda Oromiyaa weeraree akka gadi dhiisuu godhama. Mootummaan Oromiyaa ammoo ganda jala weerarameen ala ganda dabalataa gadhiisee duubatti akka siqu taasifamaa jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee duubatti deebi'ee daangaa isaa irra wayitaa taa'u, mootummaan Oromiyaa ammoo ganda jala weeraramee fi ganda dabalataa tokko dhiisee duubatti akka deebi'u himanii jiru. Kun sirrii miti kan jedhan jiraattonni bakka walitti bu'iinsi irraa walaba ta'e uumuu yoo ta'e naannoleen lamaan qixa daangaa irraa fagaachuu qabu malee mootummaan naannoo Somaalee lafa Oromiyaa weeraree qofa akka gadhiisu taasifame, naannoo Oromiyaa immoo lafa jala weerarameen ala lafa dabalataa irraa duubatti akka deebi'u gochuun gita kamiinuu sirrii hin ta'u jedhan. Waggoota dheeraadhaaf mootummaan naannoo Somaalee onoota Oromiyaa garaagaraa wayitaa weeraru akkanuma godhamaa tures jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa duubatti deebi'aa gaafa jedhu mootummaan naannoo Somaalee duubatti deebi'ee daangaa ofii irra taa'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa Oromiyaa gadhiisee kiiloomeetira hedduu duubatti siqaa jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Godinaalee Baalee Bahaa, Harargee Lixaa fi Harargee Bahaa onoota garaagaraa keessatti rakkoon bishaan dhugaatii uummata rakkoolee birootiif saaxiluu maddeen dubbatan. Godinaalee Bahaa onoota Sawweenaa ganda Lakkuu jedhamu keessatti rakkoo bishaan dhugaatiitiin uummanni rakkoof saaxilamuu jiraattonni maddeen itti himanii jiru. Uummanni ganda Lakkuu bishaan dhugaatii barbaachaaf lafa dheeraa deemuu kan himan maddeen lafa dheeraa deemanii bishaan corroqaa fi lafatti kuufame ture waraabbatu jedhan. Bishaan kun ammoo dhukkuba daddarbaaf kan nama saaxilu ta'us himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Bahaa ona Baddannoo ganda Ganammii jedhamu keessatti sababa hanqina bishaan dhugaatiitiif namaa fi beellanni miidhamaa jiraachuu himanii jiru. Godina Harargee Lixaa ona Bookee magaalaa Bookee xiqqoo fi akkasumas naannawa ishee keessatti rakkoon bishaan gahaa dhabamuu dhiibbaa hamaa jiraattota irraa uumaa jiraachuun maddeen himanii jiru. Rakkoon bishaanii kun waggoota hedduuf kan ture yoo ta'u, yeroo gara yerootti qaamolee dhimmi ilaallatuuf iyyannaan dhiyeeffamaa turullee hanga ammaatti furmaata quubsaa barbaadamu argachuun hin danda'amne jedhan. Bishaan faalamee dhuguun wal qabatee dhibeewwan adda addaa kanneen akka garaa kaasaa, koleeraa, taayifoidii fi dhukkuboota birootiif saaxilamaa jiraachuus jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Dabalataanis bishaan fageenya irraa waraabbachuuf sa'aatii dheeraa waan fudhatuuf ijoolleen hedduun barnoota isaanii irraa hambifamaa jiraachuu himanii jiru. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa rakkoo geejjibaa hamaaf saaxilamuu dubbatan. Bifuma kanaan godina Salaaletti konkolaachiftoonni magaalaa Finfinneetii haga magaalaa Garba Gurraachatti imaltoota fe'an taarifaa ol dachaan maallaqa nurraa fudhatu jedhan. Namoonni maddeeniif yaada isaanii kennan konkolaataa magaalaa Finfinneetii gara Garba Gurraachaa imalu argachuun ulfaatadha jedhan. Kanaanis darara hamaaf saaxilamuu himanii konkolaataan yoo argames karaa taarifa qarshii 450 qarshii 1000 kaffaluuf akka dirqaman dubbatu. Tiraafikoonni poolisii karaa irra jiran maallaqa fudhatanii callisanii ilaalu kan jedhan imaltoonni. Kana malees sa'aatii 9tti magaalaa
magaalaa Fiicheetti keellan waan cufamuuf fiichee bulanii baasii hin taaneef saaxilamaa akka jiran dubbatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Kibba Lixaa Ona Qaarsaa Maallimaatti magaalota xixiqqoo Onitti kan akka Boonayyaa, Awaashee fi magaalaa guddoo Onitti Leemman, Tarree fi magaalaa Shaggar gidduu jiraattonni deddeebi'an rakkoo geejjibaan haala rakkisaa keessa jiraachuu himan. Imaltoonni rakkoo geejjibaatiin akkaan dararamaa jiraachuu isaanii kan dubbatanii fi magaalonni kun magaalaa Finfinnee jalatti fageenya xiqqaa irra osoo jiran biyya keenyaaf nama nuuf oowwaatu dhabne jechuun komii isaanii maddeenitti himanii jiru. Konkolaachisaas ta'ee abbootiin konkolaataa uummata geejjibsiisan maddi galii isaanii uummata kan jedhan namoonni yaada kennan garuu akka qaama tajaajila kennuutti nu tajaajilaa hin jiran, gochaan isaanii akka feene isin goonaadha kan jedhanii fi mootummaan tarkaanfii seera fudhatee rakkoo keenyaaf furmaata laachuu osoo danda'u itti iyyachuu keenya callisaan ilaaluun daranuu rakkoo keenya hammeesse jechuun himanii jiru. Eertiraan himata Itoophiyaa kufaa goote. Eertiraan himata Itoophiyaan dhiyeenya ishee irratti dhiyeeffattee sobaa fi himata sababa malee akkasumaan dhiyaate jechuun mormite. Himata Itoophiyaa kan mormite Eertiraan wanti kun waldhabbii dheeraa biyyoota lameen jidduuti jechuun ibsite. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa guyyaa har'aa baaseen Eertiraan himannaa kana gocha gaddisiisaa kan biraa jechuun qeeqxe. Mootummaan Eertiraa waraana bobbaasuu fi haala kana hammeessuudhaaf muffii hiika hin qabne irratti bobba'uuf fedhii hin qabu jechuun ibseera. Ibsichi himannaan kunneen qaama mul'ata diinummaa yeroo dheeraa Asmaraa irratti argame keessaa tokko ta'uu ibse. Deebiin Eertiraa kun kan dhaga'ame xalayaa dippiloomaasii Itoophiyaan guraandhala 7/2026 karaa ministeera biyya alaa isheen ergitee hordofee yoo ta'u, xalayaa kanaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootewoos Eertiraan dachee Itoophiyaa dhuunfachuu, weerara waraanaa daangaa kaabaa gaggeessuu fi gareewwan finciltootaa daangaa kaaba lixa Itoophiyaa irratti socho'an waliin tumsa qabaachuu himataniiru. Itoophiyaan xalayaa kanaan humnoonni Eertiraa atattamaan akka ba'anii fi deeggarsa gareewwan hidhattootaaf kennamu kamiyyuu akka dhaabbatu gaafattee turte. Akkasumas Eertiraan gaaffiiwwan kana raawwatte yoo ta'e Itoophiyaan mariidhaaf banaa ta'uu ishee ibsuun dhimmoota faayidaa waliinii bal'aa dhimma galaana fi karaa buufata doonii Asab galaana seenuu dabalatee marii gaggeessuuf fedhii qabaachuu ishee ibsitee turte. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.